Nageenyi keenya kabajaa fi jaalalaa bakka jirtan sinagaa'u kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Sofumaar qophii keenya addaa ayyaana Eid al-Adhaati. Egaa qophii Eid al-Adhaa bara 1447 kabajuudhaaf istiidiyoo keenyatti akkanatti babbareennee argamnee jirra. Egaa nutis hordoftoota amantaa musliimaa maraan baga isiniin gahee jecha istiidiyoo keenyatti keessummaa affeerannee bunas dhaabnee nyaata dhugaatii qopheeffannee istiidiyoo keenyatti argamnee jirra. Hamma sagantaa keenya dhumaa miidiyaa Sofumaar subscribe godhaa daawwadhaa maatii taa'aa isiniin jenna. Akkuma isin jettan egaa ayyaana Eid al-Adhaa Arafaa waggaa 1447 sababeeffachuutiin egaa keessummaa jabaa guddaa tokko asitti affeerannee marsinee argamneeti jirra. Akkuma aadaatti akkuma ayyaana kabajnutti saba keenya wajjin uummata keenya wajjin kabajachuuf nutis egaa istiidiyoo keenyatti waan qabnu qopheeffanneeti jirra. Keessummaan keenya har'a ammoo waggaa 30 ol ogummaa seeraa irratti hawaasa isaanii tajaajiluun uummata isaanii tajaajiluun kan jaalala guddaa qaban akkasumas immoo kabaja guddaa argatan ogeessa seeraa obbo Kadir Bulloo asitti affeerannee jirra. Anaa dhufu baga nagaan dhuftan baga geessan siniin jenna. Egaa akkuma jenne isaan ogummaa seeraa kanaan nama baay'ee namoota baay'eef abukaatoo ta'aniiti jiranii akkasumas immoo abbaa seeraa ta'anii murteewwan gurguddoos dabarsaniiti jiranii barumsa isaaniitiin immoo sadarkaa gad aanaa irraa kaasee nama qabxii olaanaa fiduutiin hanga yuunivarsiitiis xumuranii barnoota garaagaraa baratanii ofiis upgrade godhanii maastarsii lamas kan qaban booda nutti himanii isaa wajjiniin egaa turtii kan goonu irra deebitiin baga geenye jennaani isinis simachuu dandeessa. Baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Egaa akkasitti immoo kan dubareechite Moyi Design yookaan immoo Moyi Xilaawunidha. Iddoon argama isheetii Piyaasaa Eliyaanaa gamoo Eliyaanaarraa akkasumas immoo jamoo tokkotti argachuu ni dandeessu. Isheedhaan illee kabaja milfaadhottiin jenna. Egaa yeroo hunda keessattuu uffata aadaa Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti akka baratamuuf akka yeroo hunda akka bareeduuf akkaataadhuma amantaan garaagaraa hayyamutti kan hojjettu dizaayinar Moyi Xilaawun guddaa galateeffannaanii baay'ee nu bareechiteeti jirti hunda keenya galatoomi jennaani kenna addaas immoo keessummaa keenya kabajaatiif nu gumaachitee jirti gara boodaatitti egaa isaaniinis kan geenye ta'a jechaadha. Egaa isinis akka keenyatti miidhaguu yoo barbaaddan Moyi Design qunnamuu ni dandeessu jechuudha. Turtii nu waliin taasisa. Tole Abbo Kadir ayyaanni Arafaa kun ayyaana Ramadaanaatti aansee ayyaana guddaa uummanni musliimaa kabajuu jaallatudha. Mee ijoollummaa keessanitti akkamitti yaadattu ayyaana kana? Yaa ulfaadhaa akkuma ilma Oromoo tokkotti keessattuu Oromoo naannoo keenyatti uummata Arsiiti. Uummanni keenya uummata musliimaati. Uummata aadaa isaallee amantaa isaallee kabajeetu uummata jiraatu uummanni. Kanaaf waan akka itti guddadhe keessattuu moroof warra yeroo ani ijoollummaa turetti baay'inni isaa baay'ee guddaa aadaatu baay'ee calaqqiffamaa ture. Amma immoo after amma hoggaama yoo kanniini kan baay'inaan kabajamuun jalqabameera. Garuu nu akka carraa ta'ee jiru. Naannoo nu jirrutti hin kabajanii ka kabajan maali yeroo baay'ee gammachuudha. Maali amantaan kun keessa amantaa ani hin beeku. Maaliif kan hin jennee fi waan fi beenne immoo irratti keessa deemanii haasa'uun uummata illee dogongorsu ta'a. Amantaa sanillee salphisu waan ta'uuf baay'ee of eeggachuu barbaachisa. Isinillee warri gaafattan illee ekspertiidha namni kun jechuu gaafachuu qabdanii. Kanaafuu akka namaatitti yeroo Arafaan yeroo dirqama Rabbi nurra kaa'etu jira. Keessattuu amantii aadaa keenyaan akkasumaan beekattiin ati nyaattee bulaatti ollaan kan kee beelan bulu akka qe'antu laladatti. Maal jedhan fakkeenyaaf hoo yaadattan taate durii atamman beektan maarsiin beekta biyyi beekan. Maali fakkeenyaaf namni hiyyooma ta'e hin hirphaniif jedhan. Hirphuu jecha maal jecha yoo namni tokko waan ittiin jiraatu dhabe fakkeenyaaf yoo horiin jalaa go'e haga horiin isaa dhalutti maal godha? Horii kan kee aanan akka ilmatti fuutee kennitaaf. Ameessa jechaadha. Yoo rakkate ammoo fakkeenyaaf nama Oromoo keessatti aadaa keenya fakkeenyaaf kadhaan aadaa keenyaa miti. Maal godha? Social wannaa uummataatti jiru. Manni maali?
inshuraansiin uummata keenyaa maali? Uummatuma keenya beeke. Maal godha yoo fakkeenyaaf namni naannoo san jiru keessa tokko rakkate wanti godhan maali? Hin hirphaniif. Hiyyeessa yoo ta'e maal godha? Ati raada kennitaa, ati jibicha kennitaa, ka horii kennitaa. Achiin gara kaan nama kana maal godha? Uummataan qixxee gootaa jechuudha. Kanaafuu walii qoodutu jiraata. Amma yoo arafaan kabajamu fakkeenyaaf dirqamni nurra kaayame tokkotu hin jira. Nu amma horii qaluun dirqama gaafa qaltee atiin dongoroo baadhaa harka sadaffaa na fakkaate hiyyeessaa kennita. Tuun ka qaltee uummata walirra deemtee nyaata akkuma teettee cinaa foon san horii sirrii ta'e horii gaarii hagamu yoo rabbi humna sii kenne isa qaltee hiyyeessaa kennita. Kana maaliif? Dirqama rabbi sirra kaa'ee jechaadha. Rabbiin sii humna sii kenne san isaafillee dirqama sirra kaa'eera jechaadha. Dirqamni kan kee maali? Hiyyeessa san rakkoo isaatillee hiikuuf yookaan irraa qoodachuun dirqamaan ta'eef akkaataa kanaan nama yaadachuudhaan waan gaarii hojjechuudhaan akkaataa kanaan arafaan kan kabajamu jechaadha. Yeroo ijoollummaa keessanii uffatiin aan bitamne yeroo ayyaanaa jettanii maatii rakkistanii hin beektanii? Akka carraa ta'een hojjetaa mootummaa tabbaankii. Ayyee. Hojjetaa mootummaa yennu limiteeshinii maal jedhama jedhana waan barbaadde akka barbaaddetti argachuu hin dandeettu dhugaa dubbanne taate. Mindaa mootummaa barasaniitiin an fakkeenyaaf maatii gara nama 17 abbaan keenya maatii ijoollee ganaa qaba. Kanaafuu nu amma kaayyoon keenya dhugaa dubbachuuf barnoota keenya malee hamma gaafa yuunivarsiitii seenutti waan uffata yaadeen beekan. Uffata akkamii akka uffadha? Bareeda ta'ee, bushaa ta'ee, ciccitee that was not my concern. Fedhiin kun nan guddaan maali? Qabdii dakkattii namni na tariitu si cinqa malee uffata uffattuu miti. Kanaafuu akka namaatti uffannaa qabaatan nu bitanii akkasumallee wannaa guddaa waan ta'e nu biratti hin jiru maatii keenya keessa waan akkasii hin jiru. Yeroo ayyaanaa wantoota baratame waan ta'eef kaasne. Barnoota keessanitti elementarii irraa kaasee baay'ee cimaa turtanii barataa qabxii olaanaa fiduudha akkuma ammallee nu kaasaa jirtanii kan fookasiin koo xiyyeeffannaan koo barnoota malee waa'ee uffataa waa'ee maateriyaaliin turree nu jechaa jirtu. Sana waan abbaan keessan hojjetaa mootummaa ta'eef immoo maal laalaati yeroo sana barumsa irratti xiyyeeffannaan gootan? Maal keessaa ba'uuf ibsinu? Ulfaadha gaafii gaarii na gaafattan abbaa keenyatti waa jedhan yeroo baay'ee. Yaa ijoollee tiyyaa jedhan. Amma rabbi isaanii haaran bara badheen gaddaa amrii ta'anii beeku. Yaa ijoollee tiyyaa jedhe. Uffata gaafa uffatan bareedanii jedhan. Isin xiyyeeffannaa kennuu akka qabdan barnoota keessa malee uffata bu'aadha uffattanii buru ciccituu irratti yeroo keessan balleessinan jedhan. That was how we are brought up. Kanaafuu kaayyoon keenya maali? Garaa isin hin beelayinaa barnoota keessan qofaan isarra xiyyeeffannoo kennaa akka jirru akka ka'een akkaataa kanaan akka guddanneef beeku. Kanaafuu ijoolleen amma barannutti uffata namni yoom dogongora beektaa waan uffannillee barbaachisaadha dhugaa yeroo qaba martinu. Fakkeenyaaf barataan tokko yeroo barnoota ofiitti xiyyeeffannaa kennutti yoo waan boru bira gahee hifatee jibbee gatutti yoo wanta xiyyeeffannoo akka kennu taate dubbii wal jala lixxi. Gaafa daa'ima mataan kan kee bilcheessuu qabdu. Nurturing jechaadha si galee isa dhiifteetu yoo maatii amma ijaallaaltee gattutti yoo deemte inni ammoo jiruu siin ta'uu beekatti. Kanaafuu namni maal godhuu qabu waan maalirratti yoom xiyyeeffannoo akka kennu yoom akka kennuu qabu addaan baafachuu qabaadha. Kanaafuu barataan tokko kaayyoon isaa duraa xiyyeeffannoo guddaa tama duraan qabate irra ta'uun bareeda. Kana jechuun uffanni hin barbaachisu qullaa deeman jechuun miti. Akkasuma akka waan uffata tokko uffattee dhabdee waan namaa gadi taatu jettee ilaaluun barbaachisu. Maaliif uffata san gaafa jabaatanii nama ta'anii guddatan uffachuu jibbiteet birrii feete qabaatteef hamma jaalattuuf hamma jibbitu qabda. Kanaafuu duraanii kan nama guddisu kan namatti nama qixxeessu
yookaan waan uffata salvaajii uffannee miti. That's quality of idea. Yaada beek. Yaada immoo quality qabaatu maal yoo waan baate irratti morkatti yoo waan baate irra jabaatte gaafsan namaafillee warra keetiif biyyaafillee bu'aa buusta. Akka barnoota ilaalchiseeti dhugamaa daa'imummaa irraa kaafnee barataa turree bakka hedduutti baay'ee kan baradhe dheeratti illee baradhee arbaa guutti illee baradhee kofaletti illee baradheera baankii hojjetaa mootummaa waan tureef. Kanaafuu kaayyoon guddaan barnootaan afoo ba'uudha. Isaaf ammoo always hammaatiin kutaa afuriin booda na fakkaate achiin booda anaga yuunivarsiitii seenutti tokkoffaa ba'aa ture kilaasii illee tootaalii illee tokkoffaa ba'aa ture aga yuunivarsiitii seenuu jechaadha. Achiin booda illee seera akaakuu lamaa baradhe maastarsii lamaa jechaadha. Tokko law and development jedhu kun poolisii waa hedduuf biizinasii illee qaba. Maastarsiin biraa immoo commercial law and investment kan jedhu addatti baradhe akkaataa kanaan wanti barnootaa kana fakkaataa jechaadha. Yeroo baay'ee namoonni barumsatti baay'ee qaxalee ta'anii yeroo baay'ee barataman naachuraal saayinsii galuyyuu durii isin akkamitti sooshaaliif filattan? Anuu saayinsii barataa ture. Akkamitti loo barataa? I was to study medicine. Medicine barachuu ture isa ramaduu didnaan jijjiireeti gara seeraa ka baradhe beekadhe. Addis Ababa Yuunivarsiitii moo? Yaa. Sadiisi bara sanitti gireedii guddaa indoon bara 3-6 baraan baradhetti medicinii ramaduu dhiisan. Inni isan immoo? Inni no 3-8 and above jedhan. Kanaafuu waan rabbi jedhee kanaaf bakka hedduu dagaagalee hin taane maal godhee ani kanatti seera deebi'eeti seera xiqqoo irraa kaasee sartifikeetti kaasee dippiloomaa kaasee digirii kaasee achiin booda maastarsii lama baradhe. So filannoon keessan jalqaba meedikaal daaktarii? Meedikaal barachuu ture. Doktara nu ramaduu viidiyoo waan didanimaa fi achi immoo loomuuf fedhii keessanis seentanii seera kana fedhii maaliif akka ta'e dasnaatti uumaan gariin illee jiraa beekati garii yeroo dumbeen wannaadha amma uumaan kiyya bas godhe ana olii waan deemu beekati. Waa haqaatii waa baay'ee hojiin ogummaan seeraa ogummaa nama jabaatii jedhama beekati. Akkasii. Uumamattuu beekati. Nama bilchaataa nama baay'ee kiriitikaal ta'e. Kiriitikaaliitu qabdaati amma ijoollee amma akkam ta'an biyya tanatti malee seerri post graduate study jedhan. Digirii nuun barattu biyya biraatitti. Digirii biraa baratteeti digirii san barattee kaateeti kan seera gabaran. Kanaafuu mataa jabeenya si barbaachisa. Kun maaliif soosaayitii hubachuu qabda. Uummatuma tajaajiltu kana politikaalee beekuu qabda. Filozoofii beekuu qabda. Litiriisharii beekuu qabda. Mataa kanniin ittiin dubbisuuf ammaa si barbaachisa. Obsa si barbaachisa. Aadaa waa dubbisuu illee qabaachuu qabaata. Dubbisuu qofa osoo hin taane ka baratte san nama maal godhu analaayizii godhu xiinxalluu qabda. Yoo xiinxallituu ati garaaf miti ijoollee barnoonni galli garaaf jettee olii gafiidhu jechuun jiraatti. Garuu critical nama seeraa proper yoo taate ati haqa laalta malee isin laaluun. Ati diina kiyya taate fira kiyya taate haqa abbaa dhugaa abbaa sanii laalta malee ati nama faana hin baatu. Kanaafuu jabaattee jabeenya namaallee jabeenya mataallee waan barbaadu seerri kanaafuu keessattuu barataa saayinsiitiif salphaadha beekteerri beeku. Barnootatti maaliif herreega dubbiin kunillee herreega dubbiitti as keessa jira beekan. Nama dubbii beeku. Ammoo arsiif immoo arsiin dubbii baay'ee akkatti furu beeka. Akkatti guddannee abbaa nama jaarsaati jaarsa biyyaati. Kanaafuu anachitti nama jala ta'anii dhagahuu. Haqaan dubbachuu waan nuun jedhu ture abbaan keenya bishaan araaramu ijoollee tiyyaa jedha. Ani kutaa afur baradha ijoollee beeku. Dubbii namaa keessa teettaniiti dubbii namaan dabsinaa ilma dabatu isinii dhalataan jedha. Sagalee ijoollee ammayyaa kana nuun jedhu kutaa afur barannaa elementarii ture beeku. Yookaan seera baradha jedheeti miti yookaan kun injiinara ta'aa jedhee yookaan baayoloojii barate jedheeti miti. Akkitti uummatatti guddisan kanaaf haqaan waan guddate. Kanaafuu keessattuu amma I don't know baadiyyaa keessa wanti dhagoo gaarii miti. Duri amma namni gatteennaan firoomni hin jiru. Oromoo maal jedha dhugaan tarabbiitii jedha. Tanamaati miti beekadha. Amma warri amma aangoorrallee taa'ee bakka amantaallee taa'ee bakka fedhee taa'ee nama dabsu fiixaan isaanii hin barakattu beekadha. Fakkeenyaaf amma atam fakkeenyaaf bakka aangoo tokko ta'etti aangooni yaboo rabbi zikirra kaa'ee beeku. Amaanaa jechuudha. Amaanaa jechaadha.
Amaanaa kana immoo nama ofirratti ibsu ta'uu qabaadhaati. Maaliif loogii tokko malee nama yaadaan waa maraan uummata tajaajilu ta'uu qabaadha. Ati fakkeenyaaf yoo rabbiin nu maraa beeke even let alone ilmaan Oromoo takka ofiin jennu dhiisii sabummaan biraatu rabbi ijuma takkaan uume beeka. Akkasuma dhugaan namaa beeka. Ati yoo uummata tajaajiltu mentaalitii kanaan uummata kana I think if you gara politikaa gaafii na gaafatte irratti fakkeenyaaf biyya akka Itoophiyaa tana keessatti biyya diversity of interest jiru kana keessatti fakkeenyaaf even Oromoo yoo dabsanii maaltu fidaa waan jedhu gaafa bakka politikaa geetti deebisaa beeka. Waa hedduutu jira beeka. Humni keenya maaltu qabaata? Arraba jabaachuu doon taane mataa jabaachuu. Gaafa san jijjiirraa biyyaallee fiduu dandeenya. So akkitti guddanne mentaalitii kanaan nu guddisee abbaan keenya jechuun sin jedha. Kan daawwataa jirtan miidiyaan Soof Umar qophii ayyaana Iid al-Adhaa kan bara 1447 sababeeffachuun qopheeffatedha. Egaa qophiin keenya dhangaan guutuudha. Raduun illee buna nu danfisaa jirti. Mee ilaalla buna sheegaa? Warra Arsii immoo buna gurraacha dhugneetti. Buna doomaan dhugnu. Buna doomaan Sanuu doomaadha. Annakus qopheeffadheen jira. Kan gurraacha barbaaddatus jira taanaan hunduu jira. Ayyee buna ilaalla. Buna gurraacha jedhamu kanatti ani waan yaadadhu yeroo hundumaa. Buna doomaa. Doomaa jennaan. Doomaa jettu ani yeroo ta'e hiriyaan koo isheen gara Baaleedha. Buna dhugnattiin jedheennan buna gurraacha dhugnaa naan jette bunni bifa biraa qaba natti jedhe. Buna gurraachi namaan dafu biyya keenyatti maali gaa buna gurraacha akkamittiin sii daffisaa? Aannan hin qabnu loon nu jalaa go'ee yookiin immoo aannan hin dhume jedhu malee buna gurraachi baay'ee. Bunni aannanii kabajadhaan nu biratti keessummaa guddaadhaaf dhiyaatas. Buna dhadhaatii nu biratti immoo beekamaan buna dhadhaatii keessummaadhaaf dhadhaadhaan danfa. Egaa iddoo iddootti akkuma kana gahu. Egaa kanneen immoo mana isaanii ta'anii nu daawwachaa jiranii iddoo garaagaraa jiran biyya alaas biyya keessas ta'anii nu daawwachaa jiran. Egaa obbo Kadir Bulloomoo namni baay'een kan beekudha abukaatoo seeraatii. Namoota dhimma siyaasaatiin hidhamaniif abukaatoo ta'anii jiranii namoota haadha warraaf abbaa warraa wal lolan gidduu seenanii ta'uu danda'a maatiiwwan qabeenya irratti wal lolaniin tarii abukaatoo ta'anii isaan falmanii fi ta'uu danda'amee mudannoo isaanii sirraa kan nageenyu ta'a. Ayyaana kana gaasaa wajjiniin kabajachaa jirra. Kanneen mana keessan teessanii iddoo garaagaraatti ayyaana kana kabajachaa jirtan qophii keenya addaa miidiyaa Soof Umar wajjiniin ammas akka turtii taasistan isin affeerraa ayyaana gaarii. Allahu Akbar Eid al-Adha Eid Mubarak Allahu Akbar We give what we love for Allah Allahu Akbar Egaa urgaan buna radu akka maneedha. Bareedaadha. Mee dhandhama isaa molaaluuf deemna. Hundaafuu mana keessan teessanii ayyaana kana kan kabajachaa jirtan bagattiin siin ga'e isiniin jenna. Turtee egaa Kadir Bulloo wajjiniin taasisnu ammas itti fufeeti jira. Obbo Kadir abukaatoo seeraati. Seera kan akka malee keessattuu seera Itoophiyaa kanaallee wal qabatee waan baay'ee ni beeku. Arganis jiran biyya kana keessatti. Ammoo jalqaba abbaa seeraa turtan. Nama seeraa hundaanuu abbaa seeraan jedha garuu dogongoree miti waan seera beekaniif jedhee waan yaaduuf abbaa seeraa jedhaan abukaatoonis akkasumas immoo abbaa langaas abbaa seeraanis abbaa seeraan jedhaanii kabajuma qabu ofirraa qabuutiini. So abbaa seeraa ta'anii tajaajilanii jiran. Eessatti tajaajilanii Arsii Bahaa magaalaa Asallaatti abbaa seeraa turanii bara saasnuu kaasu garuu yeroo kana dura yaadattaa አቤት አቤት ያሰላ ፍርድ ቤት ከጀደም ተቆ ቤታ ፍርድ የለም በመሬት ወከምም ከጀደም ወይት ይችላል የሮ ኬሰን ጀደመሞ ሰንድረ ጀደመሞ ማሊፍ ጀደመ ሜ አከምቲ ያደቱ ሞቶርቲ ኬሰን አሰላስ እንጀቹፍ አይውልፋዳ ገማ አኒ አባ ሴራቴ ወጀዴራ የሮ ዲቆፍ ገሩ መረት ወሪ ወያኔ ነው አሪት አንጎራ በረከምን
I think it was 1988 88 akka Itoophiyaatti. Yeroo san dhugaa dubbanne taate barri sun kabaja guddaa yeroo biyyattiin tuni maybe seerri kabajame jechuu hin dandeette barasan. Barasan fixxan isin barumsa? Lakkanni dhiyoo san sartifikeettiin jalqabe yoo san beekate. Achiin booda kana mara qabaradhe beeku. Saayinsii as dhufe isin hin jennee beeku. Akkasuma. Na barasanitti more than 90% namni hojjetu nama dhugaaf hojjetu. Naga Oromummaa ofiitiif du'u beeki. Parsantiin kudhanii personal loon akka qaban hin jiraatanii. Garuu yeroo kanatti nama gara 241 na fakkaate. Pireezantii osanii ka turan obbo kumaa ture na fakkaate biyyattii Oromiyaa keessatti. Kun ammoo nama Amaddiin jedhamutti ture. Xalahaa guyyaa takka nama lakkoofsa takkatti nama kana maraa dadhabiinsa hojiitiin jedhamee yaadaan. Guutuu Oromiyaa irraa moo? Yaa guutuu Oromiyaa irraa malee. Nama 200 meeqa? 40. Yaa Rabbi. Biyyattiin hin qabdu beeku biyyattii nama nuu ji'a jaha kan leenjisanii namni seeraa waan hin jirreef. 26 and above jennee wasan wannaa guddaa seenne. Amma yeroo kanatti jarri yoo ari'anii nu rakkoo biraa qabaadheetii mitaan hin beeka personaalii ka beekan. Jechaani rakkoo uummata Oromoo irratti mukaan tumuu dinneedha. Waraanuu dinne waan biraatii miti. Uummata Oromoo hidhanii dhugaa isaa balleessanii kanuma dinne waan biraatii miti. Kun ammoo jarri ka jettu namni seera ka baranne mataa yoo san ijoollummaati mataa waan xiqqoo baranne nu nama seera akka seeraatiin hojjechuu dhugaa nu fakkaate yoo seera baranne looskuulii baranne beekan. Gadi baanaan dubbii waan biraati. Seerri ka jedhu ka biraati warri aangoorri jiru waan biraati. Isaan ajajanii nu ajajanii harka gadhiifne. Dhumarratti hojiirraa nu aranii that was blessing anaaf gaarii ta'e ani jarri naariinaan qaraa yuunivarsiitii deebi'an. So waggaa meeqa hojjettan asallaa ture? Waggaa tokkoof jaha na fakkaate. Yeruma sana beekii asallaa firdi beekii kan jedhamu yeroo sana? Sanii miti suni seenaa duriiti bara Haayile Sillaaseeti sun. Inni akkam ta'e isinitti fakkaate I think Zuwaa Dugdaa na fakkaate habuuraa. Bara kunoo lafa babal'isanii qotuu jalqaban na fakkaate bara Haayile Sillaasee lafa kana nama 7 kennan akka seenaa irraa dubbisettan. Lafa tokko moo? No, lafa sanii warra Akiliiluu Haftewald fa'aa kennan. The Prime Minister yeroo sanii ka tureef kenname. Namichi kun lakkaa lafti tuni lafa abaabayyuu fakaakayyuun kiyyatti awwaalamtii. Bakka dhuurri teennatti obbaatiin teennatti awwaalanii. Bakka hujubaa jechuun beeki. Maqaabirii warri bashaan jettu kan. Bakka hujubaa jechuun akka aadaa Oromootitti. Awwaala nama uummanni itti awwaalan jechaadha. Kanaafuu kana kaasuun qabdan lafti tuni abbaa keenyaati fiixaa teenyaati jennaani gireedaraan dhufanii buqqisanii irraa fudhatan. Achi fudhatanii jennaan mana murtii dhaqe. Mana murtii dhaqeetii himate. Himatee jennaan isa murteessan. Gadhiisiifi jedhaniiti. Lafichuma sanii warra siyaasaatiif murteessan jechaadha. Yeroo kana gabbaheetii abeet yaa sallaa firdi beet. Firden lamba maree jedheeti garman ofii galeesiin jedha. Amaariyaa danda'uu isaa yeroo sanatti ajaa'iba. Jechuun kuni hammam abbootiin seeraa barasan jiru dhugaa akka dabsa mul'isuuf korraapshinii yookaan hannaan muslimaa jedhan tana dhiisi. Jechi isaa hannaa beeki. Dhadhaa honnaa ibsan malee. Babbareechuuf malee jechicha hattuu jedhamu. Hattuu barcuma irra teettee hattuu jechaadha. Protokoli eeggattee karawaatii godhattee. Ajaa'iba rabbi. Si galtee kanaa jedheen kuni seenaa lafa uummata Oromoo lafarraa buqqisuu wal qabataa kan Finfinneetii wal qabataa. San qofaayyuu miti Arsii keessa yoo seenaa kaafte yaadadha faazilii abbaan keenyatti himaa turan fakkeenya magaalaa Kofaleen beekta. Kofalee gaafa Kofalee dhaabbattu ummata Arsii yoo jedhan beekta. Ummata Arsii yoo jettu musliima ummata Arsii gurraatti jechuudha. Warroo keenya. Amma Arsii jecha Arsii maddee achi taa'e jecha addaa wannan. Yeroo baay'ee gurraachaan himama. Arsii gurraatti jecha Arsii lafa abbanaa jecha. Arsii gurraatti jechuun nama oriijinaal jechuudha jechuudha. The man of the land jecha. Of course. Afaan Faranjiiti. Fakkeenyaaf amma ijoolleen tuulamaa dhufaniiranii
Amarillee dhufeera gada dhufeera Guraageen dhufee jira. But when you make Arsii gurraatti Arsii gurraatti. Arsii gurraatti original jechuudha. Amma lafa mana ijaaradhaa jedhan namni wayii nama kunsharii ta'etu jira bara sanitti bulchaa aanaa sanii ta'e. Aanaa sanitti uummanni Arsii magaalatti mana ijaarratu lafa kennan. Lafa kenninaan maal goote akkamiin lafa Arsii lafa magaalaa maaf ijaaratti jedhanii haga Sillaasee dubbiin geette. Lafuun beekti waan biraati biti beekti. Gaafa kana maal godhanii uummata yaasaniiti hiriiratti yaasan beeta kiristaanallee baasaniiti wannaan yennu dawlii yaasan beeku. Maaliif Arsii lafa akka qe'ee ofiitti ijaaratu maaf godhaniif. Gaafa kana achi keessaa baalabbaata 43 turee na fakkaate naannoo Gobaleeti. Achi keessaa gara 40 yaa Oromoo gante taati. Sitti that's the story beekan. Sadi ammoo uummata waliin dhaabatte. Maal jedha Haile Sillaasee waan baalabbaata sodaatuuf. Bulchaan wasanii maal jedhee lafa maaf kennitee Arsii lafa itti ijaarratu jennaani baalabbaatatu kenneefii jedhe. Dhufee baalabbaata qoratan. Qorannaan dhagee gaafate. Kenninaani akkan maaliif kennitan? Takka jedhe namichi wayii baalabbaanni nama jabaa beekadde. Yoo baadiyyaa dhufneetti qe'ee isaanii balbala qe'ee isaaniitti farda hidhannu fincaanitti jessanii jedhe nama keenya kenna. Namni keenya baadiyyaa dhufee alatti yoo achitti halkan ooftee bineensatu nyaata kanaaf kana goonee jedhan. Akkaataa kanaanii Gofaleetti mana ijaarratan. Yoo ijaarratan immoo maalitti godhan? Akka even yeroo sanitti hin beektaa beeke warri namni keenya hojii ogummaa kanan beeku miri beekatti. Kanaatima kanaan beeku. Kanaaf even lafuma san akka manuma sanuu uummata keenyaan ijaarri goosiftan. Kanaafuu morka ufumaa mukaadhaan ijaarratan jedhan. Seenaan akkanatti wanti lafaa waa hedduu qabdiif siin jedhaa jira akkaataa kana ho'u. Allahu 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 Akbar Eid al-Adha Eid Mubarak Allahu 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 Akbar We give what we love for Allah Allahu 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 Akbar Eid al-Adha Eid Mubarak Allahu 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 Akbar We give what we love for Allah Allahu 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 Akbar Eid al-Adha Egaa raduunis buna ajaa'ibaanoo waastee kaate. Har'uma qofaa iyyuu buna kan dafiste. Ana garuu kan naa galle immoo bunni bareedaan buna jandaan qofa fakkaatu jedhama miti. Buna aannanii kana amma akkamti jandaan qottiin? Buna qoraasuma qabu. Yoo akkana ta'e malee buna jandaan qoo kan jedhamu yeroo bunni isaa duwwaan bu'eedha. Buna isa argineerra yeroo Buna doomaa kanaan jibbinaa jechuun maamanii. Obbo Kadir garuu buna aannanii hin dhunne. Aannan ooyituu ka amma elmamte sana malee kan amma faabrikaatti piroosas ta'e kana. Illee hin beekan. Gurraachi kan gurraatti. Kanaaf yeroo aannan biyyaan dhufe. Kaannoo atillee horii horsiiftee. Lafa bal'aa argate. Jeliin si arsii beekati. Akkasii. Si galee. Intalli arsii waan gootuun beektaa mire. Loon elmitee. Mee lafa nuusoo qabu kumatti loon horsiifan. Isin nuusoo qaate nu horsiisaa dadhabnu. Kanaafuu galtee elmitee. Yookiin biyyaatti galuun qaba. Asillee kana godhuu hin dandeenya beeki. Matammaan sun haa jiraatu malee lafti teenna lafa rabbiin nuu kennee beekan. Kanaaf asirrattuu kan ijaaruun waan nama dhibaatii miti. Matama keenya maal godhuu qabna? Kan hin hojjenne jennee yaaduu qabnaadha. Kanaafuu asoo mallee Oromoo mallee dhabin malee wanti si dhibaa hin jiru jechaaf si miidha. Fudhanneerra. Amiin jalleerra. Tolemi egaa isin immoo nama seeraati. Akka aadaatti abbaan warraa haadha manaa qixaaxachuun reebbachuun kuni aadaadha warreen jedhan jiru. Isin immoo nama seeraati. Mee akkamii haadha warraa keessanii reebdu moo akkami? Gaaffii jedhu gaafa yeroo tokko jaarsaaf jaartiin yoo wal lolan gani jaarsaaf jaartiidha jedhanii akka mirgaatti akka lolli sirrii ta'etti warri fudhatan jiranii
Arsii biratti immoo jajjabaatti mee akkam jettanii? Alangee kana manaan dhabdanii ani kanaaf isin gaafadhe. Sirriitti baay'anne illee dhagaru. Kuni dhugaadhaa aadaa keessa jiraachuu hin danda'a. Garuu namni martuu bakkuma itti guddateef abbamaaf maatii itti guddate fakkaata. Fakkeenyaaf maatiin jeeqamaa keessa namni guddate ofillee jeeqaa jiraata. Niitii sanillee maatiin jeeqaa jiraata. Nu akka carraa ta'eetu abbaan kiyya gaaf takkatti ulee fuudhee nu tumee hin beeku. Haadha hawwatii ta'e ni utuma argee hin beeku abbaa kiyya. So wanna akkasii hin qabnu. Ani hin beeku daa'imummaa yeroo shiikkaa ture alangee wayitiin akkan haadhatii yoo dhuu argan. Shikkoo beektaa? Shikkoo jechuun xiqqoo arcummeedha. Waan xiqqoo jecha. Xiqqoo achi asii seenaan nama tumuu hin jiru nu abbaan keenya nama yaadaan tumuu nu barsiise malee uleen tumuu nu barsiise. Kanaafuu ani gaaf takkatti haadha abbaa haadha warraati. I think it's now close to 25 years. Waggaa 25 akkana garaa na fakkaate. Haati warraa keessanii baataa eda'ooti. Baay'ee dubartii cimtuu fi waajjira mootummaa keessatti illee bakka guddaa hojjetaa turanii waggaa 5 immoo hojii dhaabanii amma akka hojiitti deebi'anis dhaga'een jira. Mee waa'ee baataa eda'uu xiqqoo nutti himaa. Haadha warraa akkamiiti? Waa'ee ijoollee keessanis asumaan kaasnaa. Ijoollee meeqa horattaniiftanii? Ijoolleen hin lakkaa'amtu garuu ogaa beekumaaf jennee malee. Gad haati warraati dhugamaa nama tasgabbooftuu nama yaadaati nama guddaadha dhugaa dubbanne taate. Amma jiruu keenya keessatti amma nu guddanne jedhan malee guddinna keenya duuba jabeenne isiittu jira dhugaa dubbanne taate. Maalii akkuma beekamu namni manaa bade alli isaa tolee hin danda'u. Ijoollee ofiitiis maatii keenya ana caalaa maatii kiyyaafis maatii isiitiifis namni hoogganee akka maatiin keenya guddatu akka hamileen keenya seenaan keenya ijaaramu nama godheedha. Kanaafuu yeroo hojjettetti illee rabbiin galanni haa ga'u barsiisaa turtee waggaa gara 4 akkan waggaa gara 10 ammoo itti gaafatamummaa hojjettee booda ammoo biiroo mootummaa kana biiroo bittaa meeshaa lafa fakkaate magaalaa Finfinnee turte booda dhiifteet maan baate. Maan baateen sun sadha jedhee warri keenya beektaa bare. Namni keenya waan diduu fi waan dhiisullee hin beektaati. Nama dhugaa dubbanne taate lafti itti guddatte maatiin itti guddatte jiruu kan kee irratti murteessaadha. Haalli itti guddatan. Haalli itti guddatte. Ati dhugaan guddatteeti jabeenyaan guddattee bakka haqaatiin guddattee bakka badduu jettee hin dandeettu gootee illee hin dandeettu. So the best solution is what? Resign gocha. Hojii ofii hojjettu. Kanaafuu akkaataa kanaan isiin amma hojii mootummaa keessa hin jirtu garuu akka namaatitti nu maatii keenya dhiisii uummata biraatiif nama fakkii ta'uu dandeettudha. Kan nuti jechuudha akka isii yoo. Ijoolleen keessan oomishee maalirra jiru umriin isaanii hammamii namni isin hordofee jira seera fa'aa kan barataa jiru tarii. Ijoolleen tiyya rabbiin galanni haa ga'u ijoollee 4 qabaa. Maqaan Leenjisoo ka duraa ka hangafaa Tattaantu Nadhii. Leenjisoo Diidaa. Leenjisoo Diigaati. Nadhii Gammadaati. Sadaffaan Andadii jedheen abbaa kiyyatu dureetti itti baasee karfaffaa immoo Didaadha. Maaliif Didaa jettan? Didaan bara no to the master plan bare jedhan san dhalate. Kanaafuu amma lamaanii Leenjisoo waggaa Yuunivarsiitii Finfinnee Business Administration and Information Technology na fakkaate system waggaa 3ffaa barataa. Nadhiin ammoo Yuunivarsiitii Finfinnee amma isiin illee Biomedical Engineering waggaa 1ffaa barataatti. Dureettiin ammoo kutaa 9 Didaan ammoo barataa kutaa 4ti. Oromoon egaa akkaataatti maqaa kennu Oromoon durii akkuma naannootti garaagarummaa qaba. Naannoo amma Booranaa kanatti ganamaaf galgaloodha lalata waan jedhanii baasantu jira. Ganamee galgalee wanti jedhan jira. Naannoo keenyatti immoo amma dhiyeenya kana maqaawwan hammayyaa fakkaatan baay'eetu bahaa jiru. Keessan immoo seenaa qabsaa'ota Oromootiin wal fakkaataa Leenjisoo Diigaa, Nadhii Gammadaa kana kanaan moggaafamanii jiranii.
Garuu seera irratti hin beeku keeyyata isaa yookiin maal keessa akka jiru hin beeku malee waan inni aare keessa namni yeroo haasa'u seera maatii Itoophiyaa keessatti fakkeenyaaf maqaa baasuuf mirga kan qabu abbaadha kan jedhamu wayii dhagaheen ture. Egaa Oromoon duri waliin milkii ilaallatee haala isaa ilaalee maqaa baasaa. Seera keessatti immoo yoo ilaalle fakkeenyaaf maqaan haati baaste yoo abbaan waliin galle hin ta'u. Garuu waan abbaan baase immoo numa ta'a. Kuni akkamiin mirga dubartiin dhiibuu jiraayee kan jedhu sunis hin gaafachuuf. Aadaadhaan illee akkasii miti. Akkuma aadaattis abbaadha kan maqaa baasu. Ilamee waan kanarratti yeroo baay'ee wanni biyya tanaa maal fakkaata. Mirgi waa lama qabaa beeki. Dirqamallee hin qaba. Mirgaaf dirqama qabaa malee beeki. Amma yeroo baay'ee mirga dubartii waa xixiqqoo kaasan. Fakkeenya maqaa eenyutu baasaa waan akka Oromooti baafne malee ani jireenya keessatti seera Itoophiyaa waan fakkaatu waan qabnatti hin fakkaatu. Living the Oromo way of life. Sigalee naa beeku. Jiruun teennallee akkuma Oromoo warri keenya nagaa waan jiraatu jiraanne malee akka amma zamanaawii kanaan mataafa kana hin beeknu. Maaliif kana goonu nu safuu kennaan jiraanna nu. Adda fakkeenyaaf amma namni tokko argimaaf namichatti dhageenya namitti takkatu hin bootti namitti bu'aa jaalatti. Karaa irratti hidhattee dunkaana argitee jennaan seetti bu'iinsi gadhiifte. Gadhiifnaan namni wayii achi taa'ee ilaala. Badaan banaa namittiin tun firoo mooyituu hin qabdu dhageettee boottii qabaa jedhee jedhan. Sigalee namni garii wanti amma godhu kun argimaaf godha malee maal qabaayyuu hin laallu. Amma fakkeenyaaf amma waa'ee mirga dubartii kan nama fakkeenyaaf kana wal qabatee waa'ee inni diigama heerumaa fi heerumaa hedduu kaa'amti yoo ilaallu beeku. Amma addunyaa irratti warri tireesharii ilaallu maaltu jira? Dubartiin mirga jettee baateeti waan xiqqoo obsa dhabuu irraa kaka'een miidhaan dhabameeti miti beekan. Gara haalli isaanii hajjiguu deemanii at the end of the day riisarchiin mul'isu maal jedha? Harki 85 deebitee gaabbitii jedha. Dubartiin. So sababa rakkoo dubartiitiin gaa'elli diigame jira. Sitti waan jira saayinsii sitti maaraa beeku. Amma kana jechuun gariin beeki dubartii waliin jiraachuu dhiisi. Kan ofii waliin jiraatu hin dandeenye hin jiraatu namni akka rabbi akka bineensa uumee jiraatu. Dubartiin illee kan nama dhiisi nama bineensa taatu jiraachuu hin danda'a. Garuu hamma yoo wannaa oofan kanaallee miti. Yeroo baay'ee amma mee waa'ee warra fuudhaaf heerumaa jigiinsa yaadessu ilaalan. Nama akkamiiti? Amma mana murtii ilaallan amma yeroo baay'ee. Warri amma oofaniiti ijoolleen akkuma barbaadetti gaafa barbaade addaan adeemanii walaa dhalaaqanii jedhame kuni dhumarra maal fideeramu? Atamma abbaa haadhotiin teenya maal jedhu wannaa diseesharii wannaa dubbinuu irraa kan mul'atutti ijoollee nama taatu jedha. Ijoollee abbootii fi haati rakkoo san ciniinnataniiti waliin jiraatantu biyyaafillee abdii ta'aa jedhan. This is the science by the way. Maaliif? Atiin biin beektaa dubartiin arsii waan jettu beekamu mana ona irra dhiira onaa waliin jiraachuu wayyaa jedhan. Waan saayikoloojikal baakingii qabaa beekan. Haga feete jabaattullee dubartiin abbaa warraa hin qabne yookaan wannan gaaffiin sun uumame qaawwa hedduutu itti gala. Amma akka faranjiin oofan kana laaluu miti. Namni keenya amma maaliif deemaa si fakkaata? Uf jaalachuu fa'aa jira. Selfish behavior. Kana jechuun maal jechaadha? Dubartii irratti miidhaan godhamu sirrii jechuu biyyaa miti beekan. Garuu obsuu degree of tolerance barbaachisa. Kuni maaliif? Fiiddee wal jissuu hin dandeetta. Garuu gaafa wal jissite ofillee jissa akka jissudha yaaduu qabaata namni kun. Kalaaluu qabaatu wanti amma wal dhabiinsa taate tuni dhugamaanuu waan addaan nu ooftumoo waan xiqqoo lafa kaayee yoo laale boru laaluu danda'u jedhee of laaluu qabaata. Kun eenyuuf adda gaafa isii irratti illee rakkoo lammaffaa ijoollee isii irratti illee uumaadha. Saayikoloojikii waan irraa maanta. Kanaafuu of eeggannoo barbaachisaadha. Kana dubartii haadha warraa jettee yoo deebinu
Ani haadhoorraati afaan badaan waan takka jedheen biraa bahee malee waan hagas mara waan an uletti illee na'uuf waan naan jettu illee hin qabdu. Nama ofii beekee dalagu nama fedhiin kiyyallee yaada waan an jibbuu fi waan an jaaladhu illee nama beeku. Yoo namni akkana waliin jiraatu wantuma nama walloltuu maalidha? Das aduun yeroo nama tumu dhiisii anin matsaafa bitee mana kaa'u yeroo dubbisee fixu dhabee jira beekan. Nama because I have a number of things to do. Waan guddaa waan dallu hedduun jira galeera. Kanaafuu jireenyi keenya jireenya rabbiillee nama laallatu. Uummataaf illee ammoo fakkiin ta'uu qabu. Fakkii dubartii jiruu isii jeeqeeti maatii jeequ duun ta'an fakkii maatii gaarii ijoollee gaarii uummataaf fakkii ta'uu godhu waan ta'eef akkaataa kana waan jiraannuuf waan akka amma wallolaa ulee kana nu keessa hin jiru. Allahu 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 Akbar. Amma koreen tiyya. Koreen amma tiyya. Maal jechuudha? Koree jechuun taraa jennu. Dabaree. Koreen tiyyaa jedha. Ayyee. Amma isin amma warra gaazexeessitoota garuu wanti beekuu qabdanii gaazexeessitoonni nama uummataaf bahuu nama uummata barsiisuu tokkummaa uummataalee nama ijaaruu tokkummaa uummataalee nama diiguu danda'u. Kana beekuu qabda. Always warra as keessa hojjetan beekta. Maaliif waan dhiyeessan irratti waan gaafatan irratti gaafii qofa osoo hin taane ultimate wanti inni fidu maal ta'a akka jedhullee ilaaluu qabdan. Waa hedduu beekuu qabdanidha. Kana beekuuf maali? Waa hedduu dubbisuu qabdanii. Fakkeenyaaf seera beekuu qabda. Seera jechuun haa xiqqaatu haa guddatu just picture wannaa beekuu qabdanii. Poolitikaa biyyattii garam deema somehow gaafachuu qabdanii. Tu danda'ame filosoofii illee beektanii badoo qabu mataa keessa isin guddisaaf. Kanaafuu amma gaafii isin gaafadha. Gaafii isin gaafadha amma seeratti. Amma ka duraa amma duraan haga amma waa hedduun gaafataa turtan amma. Kanaafuu amma bashannanarraa jalqabna. Kanaafuu amma sirna kana ilaalchisee masarratti sirba takkatti akka nu sirbitu barbaanna. Kanaafuu sirba nu sirbitu mee takkatti sirba yoo dandame ayyaanaa yoo ayyaanaan beekne taate sirba Oromoo ka uummata gammachiisuu danda'u. Ka qe'ee keetii ka aadaa keetii ka beektu takkatti nu sirbitaa jechaadha. Achiin gargaara. Badhaasa qaba. Badhaasa qabda badhaasa. Gadamee badhaasa naa kennitan na sirba. Isinii kenna rakkoon hin jiru. Ana qofa moo hundi gaafatamuuf deemu? Gana alaan martinuu isin mara gaafannaa isin martinuu. Hundi hin gaafatamu. Hin gaafatamta isin martinuu. Amma tasirba. Doolaabuun sirfaayyee. Kaameraa alaalaan sirba. Badhaasuu hin dandeessu baay'ee doolaara. Jettanitti badhaasuu dandeessu ayyee. Madda walaabuu yaa lafa seenaa qabu kullee magaalee intalaa. Yantala daro labu kashurubande nanamaru askotu intabarna shurubalash gone intabarna askotu intabarna shurubalash gone intabarna way yadallo samani Maaliif maamaraa beekuu waan qabdanii. Seerati kabaja yookiin immoo murtee irratti dabarsa. Radeeti. Seera tokkotu jira. Seerri yeroo baay'ee miidiyaa irratti illee ka'u baay'eelee namallee wal falmisiisu keessattuu saba warra biyya duraan bulchaa ture Absiiniyaans afaan warra Amaaraa jechaadha. Tigree warra falmantu jira. Keewwanni sunneen maqaa beektaa? Keewwata 39 ta'inna. 39 goobas. Maal keewwanni sun waa'ee maaliiti maal jedha yaadattaame? Ogummaa isaan qabu isa naaf qabadha. Waanuma dhageettiidhaan dhageessisa mirga hiree ofii murteeffachuu. Keessumaayyuu aadaa fi sabaaf sablammii irratti kan xiyyeeffatudha. Kana caala keessa seenuu danda'a. Goobas. Abraa gaafii masaratiin gaafanna. Amma eessa jirtan? Amma Finfinneen jira. Finfinnee jirtaami? Finfinneen tuni waa'ee heera Itoophiyaa amma duratti mijatti gaafanne keessatti radeetiin gaafanne keessatti
keewwata qaba waa'ee Finfinnee ilaalchiseeti. Keewwanni waa'ee Finfinnee ilaalu sun keewwata meeqa akka ta'e yaadatta? Kan waa'ee Finfinnee ilaallatu baay'eetu jiraachuu danda'a. Finfinnee magaalaa guddittii biyyattii ta'uu. Kan dubbatu baay'eetu jira. Garuu kanan beeku tokko jiraachuu danda'a natti fakkaata. Keeyyata 49. Waa'ee maaliiti inni waa'ee maaliiti? Oromiyaan mirga addaa Finfinnee irraa qabdu. Oromiyaan amma gaaffii si gaafadhu. Oromiyaan mirga addaa irraa qabdi moo abbaa magaalaa tanaati? Anaaf abbaa magaalaa tanaati. Garuu heera irratti kan barraa'ee yeroo darbillee asitti nu ibsaa turan Dr. Birhaanuun heera Itoophiyaa keessatti hin barroofne seera Oromiyaa keessatti immoo magaalaa guddoo Oromiyaati jedhamee barreeffamee jira waan jedhu ka'ee jira. Garuu mirga addaa faayidaa addaa Oromiyaan irraa argatu waajjiraaleen garaagaraa jiraachuusaa waan akkasii xiqqoo nan beeka. Lalisee adde lalisee heerri Itoophiyaa kun yoom bahe yaadatta? Bara kam bahe? Yoon dogoggoruu 1967 laata kachi booddee bara lakki 1931. 31 ni jalqaba. Bara Haile Sillaasee achi booddee yeroo dargiin fooyya'e sana booddee immoo yeroo wayyaanis deebi'ee fooyya'e natti fakkaatan jalqabaa jiru 1931 natti fakkaata. Durillee istiriirratti baranneerra. Irra deebitee dubbifta. Heerri ammaa kuni yoom bahee maaliif bahe? Maaliif bahe waadamma yoo Gaaffii cimaadha kun. Fooyyessuuf gargaaruu dandeenya. Kaayyoo gargaaruu hin dandeetti simartinu. Kaayyoon seerri kun bahee maali? Kaamma fooyyessamu. Kaammaa kun kaarawaa kaamma hojiirra jiru kun maaf bahe? Sababni inni bahee maali? Bahee kuni akka yaadutti amma sabaa fi sablammoonni mirga isaan qaban akka exercise godhanii fi kan duraa amantii tokko aadaa tokko kan xiyyeeffatu waan ta'eef saboonni hundumtuu afaan isaaniidhaan akka baratanii aadaa isaanii akka calaqqisiifatanii kanaaf natti fakkaata yoon kanaafuu rakkoo biyya keessa siyaasaa fi seeraa biyya keessa ture kana hiikuu bahee jechaadha. Good bareedee ifteerta. Raaduu lamee gaaffii si gaafadha namni wayii dhufeeti gaaffii wayii si gaafata namni wayii. Afaan Itoophiyaa keessa jiran martinuu qixxeedhaa tokkollee tokkon taruu duusiin jedhanii namni yaada akkanaas yaadni akkana oduu si dhiyaate dhugamoo dhara jettaanati. Dhuga. Maaliif dhugaa jette? Maaf? Namni kamuu, uummanni kamuu, saba kamuu walqixa eega ta'an afaanonni saba maraayyuu walqixa jechuudha. Kanaafuu afaan kamuu waluma qixa. Kanaafuu kanatti aansee gaaffii gaafadhu. Seera yeroo ammaa kana keessatti afaan hojii mootummaa Oromiyaa maali? Afaan Amaaraa. Gaaffiin si gaafadhu amma maqaan pirezidaantii Itoophiyaa yeroo ammaa eenyu jedhamanii isiniin jedha? Pirezidaantiin mootummaa federaala Itoophiyaa eenyu? Nan dubartiin jijjiiramte obbo Taayyee Asqasillaasee. Akka deebi'ee jira. It's good. Amma kana gaaffii wanti isin gaafadhee fi kaayyoon isaa maal isin fakkaate? Keessa akka ogeessa taatanii yaada expert opinion akka kennu hin taane keessattuu yoo nama gaafattan wanta hubannoo naannoo sanii qabaachuu akka qabdanii fi maal fakkeenya waa'ee Finfinnee yookaan gaafattan taate waa'ee Finfinnee seeraa wal qabatee maal akka ta'e mirga Oromoo lafa kanarraa qabu maal akka ta'e rakkoon jiru maal akka ta'e waan akkasii hubatanii gaafachuuni deebii keessa gaaffii eenyu hojii keessan ka gaazexeessummaa fiidhaan baasu waan ta'eef ulfaadhaa isin dabartanii jirtan isin martu. Namni akkanatti garuu nu qora hin jiru. Gaaffii ulfaataa ture. Gaaffii ani garuu shakkeen ture eenyu aadde Saalaworq.
Saalawarqi fi tahee jalaa badee ture garuu ishiin ufana dandaqeen. Inni ufana dandaqee. Raadiyoon garuu hin nyaatamti. Afaan hojii waan federaalaa jedhantu fakkaateeti. Federaalaa naan jedhantu fakkaata. Inni dabam taate otoo bishaan otoo adabbii wayiitti bishaan dhugee gaarii ture garuu. Hundaafuu egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa kan daawwachaa jirtan qophii keenya ayyaana Iid al Adhaa Arafaa waggaa 1447ffaa sababeeffachuutiin as istiidiyoo keenyatti keessummaa jabaa tokko affeerannee asitti isaa wajjiniin turtii taasisaa turedha. Amma gara xumuraarra geenyetti jirra. Isaanis nu gaafataniiranii nutis gaafanneeti jirra. Tarigaa wanti hin kaasne yoo jiraateef ammoo hiriyoota koorraa waahillan koorraa gaafiiwwan muraasa kaasnee fi isaanis dhaamsa qaban irraa fudhannee goolabuuf jirra jechaadha. Waggaa 31 yookaan 30 ol jechuun baay'ee dheeraadha ogummaa seeraa keessatti amma kana tajaajiltan keessatti. Egaa keezii garaagaraa jira akka bukaatootti kan isin dhaabbattanii caalmaatti mee keezii akkamiidha kan isin dhaabbattanii beektan agarraatti? Keeziin guddaan keezima kana jechuun nama dhibaa baay'ee. Kun ka maallaqa fidaabeerii jedhama kun ka yakkaatu jedha. Baay'inni isaan kan fidaabeerii irratti hojjetaa ture. Isarratti waa hedduutu ka'a. Gaafii mirgaa amma isin kaaftan fakkeenyaaf qaama dhiirsaafniitiitu jira. Yeroo baay'ee wanti beekuu qabu ogeessi seeraa fuudhaaf addaan deeme jennoo dhiyaatan ogeessi wanti isaanii godhu hin jiru. Ofiillee godhuu danda'an salphaadha. Yeroo baay'ee isaan kaasanii kan qabeenya irratti. Kanarratti waa hedduutu ka'a. Ani garuu akka carraa ta'eeti namni na bira dhufu annini warra dharaa wal deemu na bira hin jaaladhu. Miliyoona feete haa ta'uu na fidan annoo anirraan fuudhan. Kanaafuu yeroo baay'ee namni ilaallatee na bira dhufa. Namni dhugaa qabu qofa na bira dhufa yeroo baay'ee. Kanaafuu namni dhugaa qabu kun ammoo araarsuuf illee nama dhibu baay'ee. Kasi dhibu nama akkamiiti nama dharaa walitti deemutu jira. Kanaafuu ani yeroo baay'ee talaaluu qabanii maallaqa addaan qoodan deemuu hin taane ijoollee isaanii ilaaluu akka qaban. Firoomni isaanii akka namaatti akka rabbiititti illee cituu addaan hin dandeenye. Kanaafuu hamma qotanii wal balleessan akka hin deemnu yeroo baay'ee kan godhu. Kanaafuu rabbiin galannaa gammachuudhaan addaan deeman. Haga hedduu kun walii dhiisee kun akka boru wal quunnamtiin isaanii cinni haala kanaan kan deemu malee fakkeenyaaf amma wantaan jibbu keessaa namni haluuf kan nama dhufu jiraan. Haluu namarratti boofu. Kaayyoon seeraa immoo wanti beekuu qabu ogeessi tokko horii argeef qofatti deemuu hin qabu. Kaayyoon seeraa immoo mirga namaa kabachiisuudha malee haluun taan walirratti ba'uufii miti. Nullee kabaranneef ammoo meeshaa dhugaa namaa ittiin baasuudha malee meeshaa dhugaa namaa ittiin balleessu ta'uu hin qabaatu ogeessi tokko. Kanaafuu yeroo baay'ee namni dhara qabu na birallee dhufu. Baay'inaan kan dhufellee hammaan beekutti namni dhugaa hin qabne na bira dhufee tajaajila argatee hin beeku. Kanaafuu yeroo baay'ee wanti gammadu kanaaf. Maaliif kuni adda dhugaan biyya keessa gabadaa jirtuun maali? Tokkoffaa namni ogeessi tokko eega barateetti namni tokko yoo keezii tokko qabee dhufu keezii kana ilaalchisee keezii irraa fuudhuu waan taane maalitti fiduu akka danda'u isatti ilaaluu qaba. Ijoollee isaanii irra maal fiduu danda'a? Uummata irratti rakkoo inni fidu maal kana gorsee deebisuu qaba. Kanaafuu yeroo baay'ee warri na dhufu an akkaataa kanaan gorsee deebisu waan ta'eef baay'ee waa'ee dhiirsaaniitii keessatti keessa deemee faanallee deemee waan badduun na qunnamillee hin jiru. Gorsee ka didan qabeenya ofii addaan qoodatanii jira. Garuu deebi'anii ka miidhaman argita malee kan irraa bu'aa argatan hin argan. Waan akkanaatu jira. Mana murtiitti yeroo baay'ee amma haqa caalaa ragaadha barbaachisaanii jedhama. Fakkeenyaaf amma namni tokko abbaa langaa sootuu ta'eeti kanuma itti falmuu abukaatoo ta'e immoo dhaabbataaf. Mee kan akkamitti ilaaltu sin? Ila kanarratti ragaan abbaa dhiyeeffata malee ogeessi uumaa godheefii hin danda'u. Keeziin tokko kan mo'achuullee dandeettu kan mo'atamtullee haga feete ogeessi jabaa ta'u malee yoo ragaan kan kee kan akkaan hin qopheessine taate yeroo hin qopheessine taate mo'atamuun hin jiraata. Garuu nama akkamiin bakka bu'anii ka jedhu nama fakkeenyaaf akka nama kaampaanii seeraa akka qabu
kan maanaajara ta'ee hojjedhu. Faana loo farm. Inni hojiin kenna advokeesii irratti hojjenna. Gorsa seeraa irratti hojjenna. Riisarchii irratti hojjenna. Maaliif kunniin amma at least wanti hojjennu gurguddachuu qabaata. Ogeeyyiin illee at least ijoollee nama waliin hojjedhu, ani ijoollee PhD qaban nama lama akkan waliin hojjedhu. Kanaafuu eeraa adda addaa irratti kan yakkaa koo hojjetutu jira. Kan business area, international transactions, wanna addunyaa irratti waan jira kan irratti hojjetu. Maaliif kana goonu amma biyyattiin garam deemaa jirtu jedhan the solo kan dur baratame sun ta nama tokko adda deeman sun baay'ee garuu nama fidu. Maaliif adda ogummaan seeraan libadi jedhee kan akka malee ajaa'aa jiru maaliif sababa numarraa ka'a. Fakkeenyaaf ogeessi tokko yennaa abbaa seeraa ta'ee ture san yennaa gorsaa seeraa ta'ee hojjete mootummaa keessatti abbaa alangaa yeroo turetti yoo gajabeenyaan hojjete yoo beekumsaan hojjete sanumatu gadi bahee faana deemu jechaadha. Garuu yoo abbaa seeraa yeroo turetti abbaa alangaa yeroo turetti gorsaa yeroo turetti nama waan seeriin hayyamne yoo ka dalagu taate gadi bahee illee namni akkanaa waan gaarii dalagee hin danda'u. Kanaafuu kanarratti ogeessi illee of laaluu qabaata. Maaliif innummaanuu ufuma laaluu qabaata. Qaamni mootummaallee nama hojjechiisu sanii akkanuma waraqata fuudhee itti kenneeti hayyama dhugaa balleessuu kennuu osoo hin taane hayyama dhugaa baasu akka ta'u irratti jabaateetti hojjetaa achi jiru san ebalu muuxannoo qaba jedhee kennuu qofa osoo hin taane baakgiraawundiin isaa namni kun yeroo hojii hojjetaa ture maal hojjetaa ture? Abbaa seeraa yeroo ture mana akkamii ture? Qoratamuu qabaata. Abbaa alangaa yeroo ture yoo kana mara siif analysis wanna amma jiru kana rakkoo nama hin qabaanne taate yoo gara seektarii gara seeraa akka galu taate dhugaan uummataa hin baddu. Yoo amma fakkeenya nama seerummaa qarmaa achillee tureetti nama waan taane dalagu taate waan badaan dalagu taate gadi bahee abukaatoo ta'ellee kanuma dalaga. Kanaafuu kun of eeggannoo uummatarraallee eeggama, mootummaarraallee eeggama. Ogeessillee of laaluu qabaataadha. Maaliif kaayyoon baratanii fi rakkoo uummataa hiikuu malee uummatarratti rakkoo ta'uu waan hin qabneef akkaataa kanatti adeemuu qaba. Kanaafuu waa'ee ati kaarteetti sarviisiin kennamu tajaajilli kennama. Ka kennamu garuu baay'ee akka amma haasoosan abbootiin abukaatonni namni baay'een gugurdaan namni dhugaaf beela'u akka jiru beekuu qabdan. Akkuma kun nama waan rabbillee hin jaalanne waan namni hin jaalate horii argatuuf fiigu garuu dhugaaf jecha dhugaa dharan hojjedhu dhugaa namaan balleessu jedhee warri beela'u akka jiraatu uummanni keenya hubachuu qabaadha. Ammallee ka barbaadu qabu namniin dhugaa namaa dhara namaaf fuudhee galu osoo hin taane nama dhugaa namaatiif falmu jajjabeessuun biyyattiin akka guddattu ta'a. Maaliif biyyi takka guddatamu teendansiin amma durasiin jedhe loo falmanti dhaabamu maali? Addunyaan amma biyyattiin akka dorgomtuu addunyaa taatu godhamaa jira. Kanammoo ogummaan malee beekumsaan malee akkanaa lafaa kaateetti addunyaa irratti dorgomaa ta'uu hin dandeenye. Kanaafuu ogeessi kennallee kana beekeeti keessa ofiif jabeessee amalee ofiif jabeessee uummata ofiitiif fedhiin baay'innu faayidaa biyyattiillee jabeessuu irratti qophiin barbaachisaadha jechuu danda'a. Ogummaa keessan dabalatee kan biraa fakkeenyaaf kan akka fayyaa keessatti harka ol kaasanii waan itti amananiin kakataniiti hojii kanatti seenu. So amma wanti dhageenyu murtee daburratti yakkoota garaagaraa iddoo garaagaraatti raawwatamu haqi baay'een hin ukkaanfama hin qaanqalama haqi. Garuu waadaan sun eessa dhaqee namni sammuu isaa akkamitti gurgurachuu danda'e uummata ija tokkoon tajaajiluuf osoo sanyii adda hin baasiin osoo gosa adda hin baasiin waan seeraa dalaguuf miti kan waadaa galtan akkasitti waadaa galtan miti. So maal mata'eeti dhaloonni kun maal ta'eeti haqa dabsuu irratti maaltu isaan danqeeti jettanii yaaddu san amma waggaa 30 wayii keessa ogummaa kana keessa turuuni waan baay'ee ka xiinxaltan godha jedhee yaada. So
Maaltu isinitti dhaga'ama? Dhaloota kana immoo maaltu sirreessaa? Kakuu caalaa namni amma quraanas qabatee macaafa qulqulluus qabatee yoo kakatu amantiitti jiru sana waan itti amane sanaan amanamuuf sana darbanii yoo deeman rabbiin ammallee amma murtee isaa tursiisuu dhiisee jira. Dafeetuma dura ijoolleetti darbaa amma abbumatti mul'ataa jira. Maal jettu kanarratti? Kun irratti silaa namni eega baratetti fakkeenyaaf yoo namni tokko waraqata wayii qabaate uf kan madaaluu qabu beekumsi kiyya keessi kiyya hammam nama sadarkaa addunyaa kanarratti sadarkaa kiyyaan jiruuni an bakka kam jira jedhee of gaafachuu qabaata. Maaliin disipiliiniidhaan beekumsaan waa hedduu maaliif garuu yoo namni tokko baradhe jedhee deebi'ee ka uummata ofiyaatu taate kun is crime against his own integrity. Ofirratti matamuu ofirratti waa'ee akka dalagan fakkaatan. Fakkeenyaaf amma keessatti amma akka ilma Oromootitti naashinaalisti warra sabaaf quuqamu jedhanii afaaniin Oromoo quuqama harkaan immoo Oromoo kaatu taate kun hattuu kana caalaa hattuu warra saba biraas wayyaa. Super Pro Max jedhaman hattuu Super Pro Max jedhaman. Maaliif karaan beekta gaasi galeera? Kun immoo ufataa jira deebi'ee. Sila amma namni kenna baay'ee amma yeroo baay'ee kaka'u ogummaa eenyu seektara seeraa irratti wanta kanaa ka'a malee seektara wanti akka guddaa ka'u maas fakkaata. Seektarri kun waan hiyyeessitti baay'atuuf. Si galeera beeku. Kana caalaa akka hedduu bakka hedduu jira. Kun yeroo baay'ee ilaalanii. Kuni rakkootu kana fide. Lammaffaa haalli amma jiru fakkeenyaaf amma yeroo amma duras hin jedhe san yeroo nama abbaa seerumaarraa nu ari'an nu ariite amma namni jabaatee hojjeteef yoo ka aangoo irra kaa'amu taate namni kun immoo maal yaadama? Jabaachuun barbaadu ta'a. Yoo dhugaa akka quuqamuun nama hiisiftu taate hojiirra nama ariisiftu taate hatee yoo jabaadhee jiraadhee jira kan namni kana yaaduu danda'a beekani. Tillee murteessituu beeka. Because maal dhabeera? Security dhabeera. Abdii dhabeera namni kun. Kanaafuu keessattuu warri siyaasaa waan fudhatu irratti of eeggannoo barbaachisaadha. Waan tokko fudhachuun nama dhibu beekani. What is the logical consequence of that? Isa waan kana yoo goote boru maal fidaa jettee ilaaluu qaba. Fakkeenyaaf amma durii wanta amma asiin dura biyya ebaluun akkanaa gosa adda godhanii jiran. Maal fidaa? Dhibee fidaa. Ammallee warra aangoo warra jiru. Akka biyyaa qofatti duran akkuma qeetittu. Si galeera? Of eeggannoo barbaachisa. Maaliif? Gochi namni xixiqqaan baay'ee mataa xiqqaattu waan akkasii dalagaa beekan. Namni mataa guddaa maal dalaga? Wanta adda godhe boru maal fida jedhee yaada. Kanuu maal laata? You have to give one equality of what? Benefit. Equality of burden. Waa lama jechaan. Akka ilma Oromootitti bakka fedhetti illee yoo taate gaafa rakkoo illee qixxee rakkachuu qabdu. Gaafa faayidaa illee qixxee argachuu. Tegalee kuni maaliif? Tadha kaayyoon ilmi namaa Oromoo bee wanti du'aa jiruuf maaliif? Ka du'eef illee ka hoggaa ganaa lafatti dhumatee maal fakkaata? Yookaan garee nama wayii tokko fayyadu fuduu hin taane dhugaan haa baatu. Dhugaan ka baatuuf maali? Rakkoolee taatee fayyadamallee taatee ija takkatti wallaalanii hojjechuu. Kanaaf kan ishee keessa ofii ilaaluu barbaachisa. Maaliif biyya gaafa jiddee baay'ee gochi badaanii hamaanii uummata nyaachisa baay'ee addunyaa waan argaa jirra. Adda kana hoo this is the right time yeroo inni gadi qabanii ilaalan. Maaliif gaafa baddeen booda booyuurra uduun banne of qabatu gaariidha. Kana hoo maali? Biirokiraasii keessatti akkamii? Akka biyyaatti yoo dubbanne taate akkuma Oromootti yoo dubbanne taate qeenteen Oromoo fakkaachuu qabaatti. Bakka dhaqanitti marattu. Maaliif? Yoo an fakkeenyaaf qeemmaan animmaan achi taa'eef warrummaan kiyya qofatti faayidaa argatu taate gaafa du'aa ammoo numarti ka duunu taate maal ta'a dubbiin wal faallisaa jira. Kanarratti hojjechuu barbaachisaa. Yoo kana ijaaran malee dhorkuun hin danda'u. Kammaa kan hambisuu amma fakkeenyaaf kan amma kaaftan waa'ee hannaa kan yoo kaaftan
hannammoo akkamiin dhorkuu danda'anidha. Haa kana kagoot nama qeenu duntaan mataa isaa qofaarratti hundaa'anii achi kaa'u. Oromoo ija dhibbaan laaluu jiraate immoo mercilessly wannaarra fudhachuu qabda. Amma abbaa kan kennan jechoitu jira beeki. Waan tokko yoo uummata barbaachisa taate maaf abbaa kan kennan rukutachuu qabaadha. Maaliif wanta adda godhu adda nama kan kee fira kan kee isa fayyadu miti beeki. Isa godhuun yoo deebi'ee waan ati hojjettu san waan kaayyoo guddaa akka siyaasaatti ittisa diigu taate maal ta'a? Biyya balleessa jecha. Kanaafuu rukutachuu barbaachisa. Uf laaluu barbaachisaa. So eenyuufuu looguun hin barbaachisu? Hin barbaachisu. Abbaa keessa. Abbaa feetis qabeelli maandan. Yoo kanan aadaan dhugaarratti hundaanii guddachuu, dhugaarratti hundaanii hojjechuu yoo dagaage meebii wanta amma ogeesseeraa biratti dhugaa dabsuudhaan maallaqaaf jedhan kun martaafuu hin danda'a. Garuu maal barbaachisaa siistama mootummaa keessatti illee siistamni kun maaliin ijaarame? Nama akkamiitiin ijaarame? Nama dhugaaf haqaa fi dhaabbate moo fakkeessituudha lamaan? Fakkeessitee buluu ni jaalla. Sigale qaddam sigale? Fakkeessee bula faarsee bulaan ni jira. Fakkeessee bulaan hin jira. Faarsee bulaan hin jira. Haatee bulaan hin jira. Bulaan hin jira. Garuu faarsee bulaa wayyaa kun nama miidha. Faarsiin bulaan maal godhee inni beeki silaa faarsu inni yoo kaatee bulurra. Kaatee bulullee wayyaa fakkeessurrallee. Faarsu nama jaalate akka ofiitti yaada. Nama maaf jaalate jechuu hin danda'u. Garuu uduu yaadameef faarsu sunillee uduu dandeetti. Nama dhugaa faarsamee gaari. Nama hunda. Kan maan faarsu sunillee ilamee dhugaanii faarsite namas waan inni qabu yoo faarsite rakkoo hin qabu. Garuu waan inni qabne yoo faarsitu taate ammallee isa karaa irraa balleessaan. Uduu inni nama du'aa ta'ee jiraatu isa akka nama gootaatti goota dhiira wayii nama biyyatti wannaa ta'e yoo kaasuu taate namicha kana maal taate? Balleessaa jira. Gaaffii isaa wannaa eenyu dadhabiinsa isaa akka laalludha. Kun ammoo ka faarfamu sunillee eenyu na faarsaadha jedhee of gaafachuu qabaata. Faarsee bulaanu sadarkaa qaba. Eenyu na faarsee? Eenyu na faarsee? Beekamu wallaalaamu argachuun maal barbaadee na faarsee? Maal faarsu of laaluu qabaata. Of laaluu qaba of course. Maaliif? Maal barbaadeeti? Rational mind. Mataan namni dadhabaa wayii si faarsee dhabaate maal si godhasi? Watakka. Matees minni mee argiti? Beek. Namni wallaalaan kasi faarseerra beekaan kasi afarsee wayyaa beek. Kasi qeeqe sun beek qeeqe isaa waa barattaa beek. Kan namni keessatti waan biyya tana keessatti yoo ilaalte jiraatte siyaasaan laalama yeroo baay'ee. Uumaa kiyyatti paartii siyaasaa hin jaaladhu. Hin ta'u hin jaaladhu in sense political. Ilma namaa taatee siyaasaan al taatee hin dandeettu. Waan kakaa mana murtii kana yeroo yaadadhu qoosaa tokko yaadadhan. Namni ragaa ba'uu yeroo dhaqu wayoonna kan kiristaana ta'e wangeelarra harka kaa'ee kan musliima ta'e moqoraarra kaa'ee tokko katamtiire yeroo kakatu harka isaachirra godhee qeenkoo qe'ee booyyaa taatu ijoolleen koo ijoolleeyyuu iyyaa taatu yoon sobe jedheeti kakataadhaan. Namni tokko gaafa akkas ragaa ba'uu dhaqeedhu abbaan seeraa qeenkoo qe'ee booyyaa taatu jedhee kakadhu yoon sobe jedheennaan hin kolfedhan. Namtichi booyyee horsiisa. So namni booyyee horsiisu tokko maal jedhee kakata? Isa duwwaayyuu miti amma siniin yoo wanti isin jedhu amma bara kana eetistii namni ta'e jira. Namni amantaa hin qabne garuma keenyatti yoo dhufne waaqeffattoonni jiru. Maaliin kakatu jarri mee mana murtiitti wanti kun? Waaqeffataan beek rabbii tokkotti dhugaa safuu qabaa beek. Lakki mana murtiitti yeroo ragaa ba'uu dhufan namaaf hin kakatama miti? Hin kakatanii waa hedduutu jira beek. Kakachuun kunuu seerarra jiramu hin jiruun waa hedduutu piraaksisii fakkaata. Aadaan fakkaata si galeera. Seerri dirqisiisaa jettee ilaaltu gaafa hedduutu ka'a. Garuu amma bara kana duri namni yoo bara kakuun turte rabbiillee sodaata namni. Amma namallee sodaata duri. Amma lachuu waan baqatti fakkaatti. Namni waaqallee sodaatu namni rabbiillee sodaataa hin jiru. Dura amma fakkeenyaaf nuti guddanne waan fakkeenyaaf waan si ilaalu taate ebaluu maannaan jedhaa jettaati. Jetamiin numbata fuudheemaa jetta. Amma
somehow waan bakka gadhiisee jira. I don't know akkuma sirreessan hin beeku. Kanaafuu maaliin kakatanii nu amma ka jennu amma fi kitaaba lamaaniin kun ka kiristaanaati kun ka islaamaatiin kun amma ka Oromoo that's good እንደውም ከኦሪዮ argitanii jiraattan ka Oromoo sun nama sodaachisaa jiru. Ka kun lafa kaaban eboo kaanii sibiilli. Inni mana murtii aadaati. Kan mana murtii aadaatti. Oromoon mana murtiitti waan akkasii godhan. Mana murtii aadaa amma. Kaanitti akkasuma godhan. Yeroo akkasii. Mana murtii takka wadaqu kan that's good. Yoo nama. Ka kun suni hamaadha baay'ee. Hamaadha ka Oromoo sun. Nama sodaachisa sobuun iyyuu ulfaata sanatti kakatanii. Fakkeenyaaf mana murtii aadaa amma magaalaa Finfinnee keessatti illee jiranii akkaataan ittiin kakatan fakkeenyaaf waan san hin goone godha jetteellee kakattaa ragaa ba'uuf illee kakattee seentaa kan dhagaheetti daakuun hin jira daaraa nahaa godhu daakuu nahaa godhu kasala nahaa godhu eboon akkasuma baay'ee ulfaata jechuuf afaanii baafachuuf ulfaata. Maybe gaa amma sobaan hin jedhu yoon hin jedhe maaliyaa jedhu sarara namoo sadii jedhu mana murtiitti engadda dhiyeenya kana dhaqeen ture. Inni ga'uus danda'a ga'uu dhiisuus danda'a garuu gadi jabaachuu danda'u qaba jedhee yaada. Mee dhumarratti waggaa dheeraa tajaajiltan kana keessatti mudannoo addaa maal qabdu? Ani Oromoo gadhiiseeti eenyu na hidhuufillee jala baqadhee fayyada yeroo abbaa seeraa turetti. Asitti ammoo advaizarii illee ture eenyu nagdeewwan kana eenyu reelwee warra daandii baaburaa kana beekan. Aniin chaalenjii godhee jennaan dhimma guddaadhaa beekate biyya dhimma kan uummataati. Namichi itti gaafatamaan wannaan kana maali performaan haa gurguramuu jedhe. Ani gorsaanatti ture lakkee kun hin ta'u. Maaliif yeroo sanitti 94 akka na fakkaate. Qabeenyi sun miliyoona tokkoof walakkaa na fakkaate. Wanti ka'umsi caalbaasii sana. Kun hin ta'u jedheen yoo kun open tenderiidha ta'uu qabu malee kanaan ta'u. Gaaf kaan ani maan na godhe beektu walgahii irratti akkanaa hagga kafalan bibilaa jedheeti itti kenninaan seeratti waan ta'e fakkaate yoo waliin galle taate yaada addaa barreeffattee baata. Namichi maal godhe beektaa achumarraa silkii itti kennanii bayinaan jedhu annaa keessa. Barreeffamni ton jiraate. Adallam walgahii keessa silkii itti kennanii hagga kafalan. Ani bahee gaaf kaan hojiirraa naa dhaanan. Rabbi mataa naa kenneeraan osoo akka biraatitti maaliif gaafillee falmiteen irraa. Caalbaasiin karaa seeraan alaa. Yaa inni performaan gurguruu barka inni fideetu jira beek namicha fidee beek maalamaa fidee. Biyya kanattis karaan ittiin hanni baay'atee waajjiraalee mootummaa keessatti nullee dabalatee viiktimiin godhe keessaa tokko waa'ee caalbaasiiti. Caalbaasiin biyya kanatti caalbaasii murtaa'aa jedhu nama tokkotu riformaa fida sana booda akka barbaadanitti kaasnaa mootummaa keessaa. Sanuu kuuduu nama beeki amma dheengadda waa argaa ture bakka wayii. Bakka gaafatu ogeessa seeraa gaafata. Farmi kenna gaafata. Garuu isaan xalaan barreessan abbaa dhimmi ilaalee xalaa barreessa. Even qaamnummaan mootummaati. Ajaa'iba. Kun maal mul'isa? Biyya hatuudha. Biyyatti biyya hatuudha amma kuni kanaafuu. Nuti irratti qabsoofna isinis irratti qabsooftu biyya keenyaaf immoo morminaan dhiisnu. Walumaa kanaafuu kan jedhe kan qunname kana maal diduudhaan. Abukaatummaattis illee waan qunname sitti haayimamu. Mallas Zeenaa hin affaka rabbis araaramu. Mareet wararaa jiraa ture yaadattoo taate. Achi fidan keezii wayina fidanan. Ani hin beeku. Keezii maabaraa fidan. Keezii kanarratti yoo fidlakki himata dhiyeessee yoo mootummaan dhiyeessu mareet wararaa kan jedhu kun jecha siyaasaati. Galmee keessa galuun qabuudhaan jechi mataa isaatu seera yoo barreessitu jecha achi keessa barreessitu jecha seeraa ta'uu qabaata. Gaaf kaan yoo dhiyaatu ani lafti kun kan mootummaa wanna jedhaa jiru kun jara kanaa seeraan kenname. Kanaafuu ragaan isaanii haa qoratamuu jedheen yoo dhara taate. Gaafa kaan ajajni kennameeti ji'a akkana yoo qoratan nu murteessan mootummaan dhiyeessuu dide. Gaafa kan oliyyata gaafadhe jedhanii ragaa gaafa mootummaan murtee ajaje hin didan. Ofii ammoo ragaan sun sobaa akka jiru dhiyeessanii dhiyeessan. Dhiyeessinaan lakkii kunillee yoo taate oliyyata waliin dhiyeessinaan akka adeemsa qabaa. Kuni ka dhiyaachuu qabu mana murtee olaanaatitti miti.
mana murtii Dakaatitti. Jedhee deebii deebisa. Ana humaan naan jedhan deeman ni himatan. Leggoottoo xabaqaa bahuun jedhanii himatan. Ana maaliif beeka waraqatti figaleera. Yoo fidanii ilaalanii qoratan onnaa. Yoo qaqqabanii ilaalan dhimmi dhiisanii ilaaluu jedhan. Koreen disipiliinii beeki. Garuu haga beeki booda waan itti fufeef yaachiin jecha san xalayaan sun asi dhiyaachuun qabu ta'ee saniif figaleera beekan. Ji'a jaha adabamuu jedhan. Dhugaafillee jiteen kana number of problems sigalee rakkoon yonnaa jiru waa hedduu qunnama wanti qunnama hedduu kun ka falmii irratti ka'u fakkeenyaaf ammoo warra siyaasaa yoo argitee jiraatti. Atamma wanti jabaattee falmitumaas fakkaata. Mootummaan biyya jiraataati yoo siyaasaa barbaanne taate anaa gana baradhe dhiisii beeki. Ijoolleen kutaa kuninti siyaasaa keessa galtee nama siyaasaa ofiin jedhaatti beeka. Achuu galuu hin danda'a du'aaf capacity rabbiin galanne haa quufe. Garuu kana ka falmituu maali? Seera ka ijaartu namni martinuu afaan takka harka dhaheetii miti. Ka wal qabullee hin barbaachisa. Amma ogeessi seeraa ka dhugaa dungora mootummaan dalagullee wannaa godhuudhaaf si galeedha. Kanaaf yeroo baay'ee ka beeku na beeka. Ka falminuu fi yookaan abbaa siyaasaa ta'ee mormaa ta'ee lachaan obboleeyyan wanaaf. Sagalee nu ka dhalannee fi uummata kana tajaajilu malee paartiin baay'ee wanti namni keenya beekuu dhabeetu paartii jechuun amantaa miti baay'ee. It's a matter of choice. Yoo barbaadde ka barbaadde wanni godhuu hin danda'a. Garuu ogeessi seeraa hojjetu namaaf jedhee oduu hin taane seeraaf hojjeta beekuu qaban. Kafalmuuf inni illee oduu abbaa maamila isaa ta'e isaaf falma. Kun illee ka mootummaan adda ta'e illee ka fedhe illee haa ta'u. Akka seeraatti adeem mirgi seerri kabajeef haa eeggamuudha malee jibbaansa yookaan jaalala kaanii qabaachuuf waan hin taaneef akkaataa kana kan maraa dandeenyeeti kan jibbullee wallaalaan nu jibba malee nu waa'ee nu waan goon hin qabnu. Kanaafillee abukaatoo taatanii jirtan bara tokko galatoomas ni jechuuf asumaan. Adusanillee dhugaa. Kana maraa wanti goonuuf maali uummata kana keessaa baate rakkoo uummata kanaa waliin sheerii godhuun waan dirqamaan ta'eef akkaataa kanatti hojjennaa jechaaf hin jedhaadde. Xumurreetti jira dhaamsa qabdan otoo isin hin gaafatiniin dura yeroo baay'ee kafaltiin abukaatoo guddaadha jedhanii yeroo namoonni haasaan dhagaheera. Ana garuu abukaatoo shan naa dhaabdan yeroo sana yeroon bara yeroo muumantii Anumaan akka hin kafallatuun beekaa. Ani hin kafallee kanaaf isin galateeffachuu fi nama shanan isin naa dhaabattan hundayyuu. Ammoo keeziiwwan dhuunfaa jiran dhimmoota amma akka jirtan hawaasummaa irratti, maatii irratti, qabeenya irratti, wantoota jijjiiran sanniin irratti, hariiroo hawaasaa irratti, hawaasummaa irratti, wantoota garaagaraa irratti namoonni yoo abukaatoo barbaadanii gatiin isaanii qaaliidha jedhu. Akkam jettu kanarratti sin? Kuni qaaliidha, qaalii mitiin relative afaan Oromooti maal akka jedhamu beekan. Haalarra hundaa'aadha. Eenyu hiyyeessaa fi birriin takka ittiin illee guddoo. Guddoo. Akkasii hin beekan. Kaaniif ammoo miliyoonni nuu xiqqaadha. Waan akkasitti yaa. Akkasuma dubbiin beekan. Kanaafuu amma kun kaka'u baay'inni keeziin gara mana murtii dhufu keezii hiyyeessaa waan taateef kana jedhama malee hagas mara amma akkuma jette kana beekate. Amma bara san keezii isa waliin haga mataan keenya hin jiraatutti walii yoo walii fiinnu nuuf rabbitu beeka birrii wayituu nuun kafalamne nu. Maaliif mirgummaan namaa sarbamuu hin qabuudha. Ofirraa yoo argite kanaa beeka. Ogeessa keenya keessattuu baay'ee abukaatoon kan kafalamuuf caalaa kan kafalamneef taraa beekan. Kanaafuu baay'ate ka jedhan kuni hiyyummaa biyyattiin qabdurraa akka ka'een malee maallaqa humna biyya tanaatiin humaa agas bara waan horii guddaa gaafatan ka jedhan. Hojii keessa wajjin hojjetaa fakkeenyaaf beellamawwan garaagaraa jira keeziin tokko waggaa lama sadii. Never. Atamma garii yoo laaltu beek taaf sigaleeraa beekannaa isaa maali? Ogeessi kunni maatii qabaa. Biiroon akkuma argite kiraan isaa guddaadha. Transportation costing ka argitu kana. Kanaafuu namni akkanumaan gatiin guddate jedha malee yoo gara maallaqaa deebifte dhugaadha. Maallaqni nama yoo faatu qarshii 100 wanaa kennite siif ulfaataadha. Yoo na bira dhufamu ammaa siin godhu. Sigara
isii ati argachuuf si dhibdii garuu kan itti kennituuf ammoo homaa gootee hin dandeenye. Kanaafuu hiyyuma biyyaattu kan godhe malee haala biyyaan baatiin namicha daqiiqaa 30 qarshii doolaara 200 nama biyya gorsuufuu kafalan keessatti nuu gorsaaf dhiisii keeziifuu hagas namni kafalu baay'ee waan hin jireef baay'ate ka jedhu kun hagas natti hin fakkaatan. Dhumarratti mee dhaamsa qabaattanii? Dhaamsi qabu keessattuu ka faarsee bulullee waan hin taane dhugaa faarsaa malee dharan faarsinaa jennan. Maaliif dhugaa nama tokkotti waan dadhabiinsi isaa yoo itti himne guddata malee jabaata malee waan inni hin qabne ol qabaniiti nama faarsuun salphina fidaa. Kan biraa immoo nama biraa faarsuuf jecha dhugaa namaa balleessuun ammoo sun ammoo cubbuudha. Dhugaa nama biraa nama jaalattuuf jecha nama biraa irraa ammoo waan abbitti tokko hin qabne isa nama maqaa raguun tokkoffaa uummata kanallee dhara barsiisaa jirra. Dhugaa balleessaa jirra. Asuma chaaspoosibal hamma danda'ametti waan dhugaa irratti keessattuu warri miidiyaa irra teettan kuni yoo wanti isin biraa bahu bu'aa inni fidullee badduu inni fidullee gatteettanii dhibba laaluu qabdan beeki. Gadhiisuun duratti maaliif keessattuu waan amantaan uummata addaa walitti buusu. Lammaffaa waan Oromoo qe'een nama walitti dhuuf wannaarra dhiyeessaa hin dhiyeessinaas. Maaliif uummata Oromoo tokkummaa uummata Oromoo nyaata balleessaa sigalee. Sadaffaa nama identity crisis warra kunoo hidda ofii hin beekne sigalee nama hidda ofii hin beekne tokko as dhiyeessite uummata Oromoo barsiisaa hin jirtu atillee taate. Maaliif garii namoo maal si godhuu barbaada beekta ofii bakka bahee dhabee fi kabiraallee Oromoonni gadi du'ee akka isaa adeemu ka barbaadu jira. So you have to take care of these things. Maaliif uummata keenya uummata seenaa barsiifnee afaan barsiifnee hojjennu jabeenya barsiifnee hojjennu maal nama jabaarraa barsiisuu qabda. Kan siyaasaa namni dhiyaatu tun mirga abbaati. Garuu haga fedhe nama kana jaalatan namni kun wanti inni dhiyeessu maal? Bu'aan uummata kanaaf fidu political advantage inni isinii fidu maal? Uummata hoo maal fidan? Politikaan boruu jijjiiramuu hin danda'a beekan. Garuu kan jijjiiramne uummata Oromooti. Always targetiin keenya wanti nu goonu tokkummaaf, jabeenyaaf, seenaa guddina biyya tanaa irratti xiyyeeffachuu qabna malee waan haala wannaa ta'een uummataaf faayidaa hin qabne irratti xiyyeeffachuun barbaachisaa waan taaneef akkaataa kan of eeggannoo akka gootan kanuma isinii dhaaman. Baay'ee galatoomaa ayyaana gaarii ayyaana milkii isiniif haa ta'u garuu ammoo namoota sila bagattiin geessan jettanoo jiraate isiniin jechuuf ture yoo jechuus baattan immoo maatii isaanii iddoo garaagaraa jiran hiriyoota hundaan baga geessan isiniin jedhanii jiranii asumaan dabarsee jira. Egaa kanneen hanga ammaa nu wajjin turtanii hanga dhumaatti nu daawwattan hunda keessan guddaa galateeffachuu feena. Ayyaanni kun egaa kan rakkataatti gargaartan kan rakkataatti yaadattan kan ollaa wajjiniin dabarsitan kan tokkummaa keessanitti cimsitan akkasanii ta'uu gamanumaa isinii hawwina. Waayillan koos dhaamsa qaban dabarsinee kan maangoo labna. Egaa ayyaanni kan milkii isiniif haa ta'u warra baranaa warra baragiree ta'aa isiniin jenna horaa bulaa deebanaa. Keessummaa keenya Idaalaa Dahaa Arafaatiif immoo kennaa addaa moo'ii diizaayinii nu qopheessitee qabna otoon xumuriin dura immoo isa kennutti deemnamtire. Indegana gammaa turuun qabnu sila uffisnee xiqqootti wajjinaa ta'uu qabna turre. Anaaf laliseen immoo kennaa ayyaanaa moo'ii diizaayinii egaa moo'ii xilaa'uun isaanii argiteef kennanaafi. Kennaan kun isiniif baga geessan isin jedhaniirani. Moo'ii diizaayinii tajaajila isin kennitaniif uummata keessaniin taasisaa turtaniifi. Egaa isinirra baasuun keenya nu oolu. Yoo ta'us baate immoo jijjiirra. Isin taana. Allahu 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 Akbar. Eid al-Adha, Eid Mubarak. Hedduu isinirraa bareedee jira. Moo'ii diizaayinii, moo'ii xilaa'uun immoo baga ayyaana kana geessanii maatii keessan waliin illee baga geessan isiniin jettee jirte. Egaa nutis isheedhaanis guddaa galatoomuu ittiin jenna.
Faadhaa jennaan raffisi naa kennu jennaan. Egaa obbo Kadir Bulloo ogeessa seeraa abukaatoo seeraati waggaa 31f uummata isaanii karaa adda addaatiin tajaajilaa turanii baadiyyaaf magaalaa keessaa kan qabuuf kan hin qabneef sagalee ta'uutiin kan mana hidhaatti rakkatan kan rakkoo garaagaraa keessa turan sagalee ta'uutiin akka mana hidhaatii bahan taasisaniiti jiranii akka qabeenya isaanii argatan warra taasisan keessaa nama tokkodha nama haqaan tajaajilaa turan jenneellee fudhachuu dandeenya. Ammallee kana caalaa akka uummata keessan tajaajiltan abdii guddaa isinirraa qabna. Asitti argamtanii ayyaana kana nu wajjin kabajuu keessaniif guddaa isin galateeffannaa. Ayyaana milkii isiniif haa ta'u maatii keessa wajjin umrii dheeraa isin hawwina. Egaa nutis istiidiyoo keenyatti sagantaa qopheeffanne kana fakkaata ture. Roobraa ayyaana biraatiin immoo haala addaatiin istiidiyoo keenyatti walitti deebina. Ammaaf kanumaaf xumuruuf jenna yeroo gaarii isiniif haa ta'u horaa bulaa deebannaa isiniin jenna ayyaana gaarii. الله الله